fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin gahee hawaasni sivilii filannoo keessatti baachuu qaban irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf keessummoota lama asii qaba. Keessummoota wajjin erga wal barreen booda kallattiidhumaan gara marii keenyatti darbina. Mariisisaa kan isin wajjin turu an Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Hayyee keessummoota keenya waamicha keenya kabajtanii gara EBC dhufuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha jalqaba irratti. Galatoome. Mee isinirraa haa ka'uuti daawwattoota keenya wajjin wal bara. Maqaan koo Xilaahuun Kumaa jedhama. Kanan dhufee Religions for Human Rights Protection kan jedhamu dhaabbata Civil Society irraa. Kanaafuu dhaabbiin keenya hawaasummaa irratti sirriitti hojjechuudhaaf karoorfateetiin kan galmaa'e kanaaf. Hayyee mee isinillee? Maqaan koo Abdaa Jamaal jedhama. Kanan dhufee waldaa diyaaspooraa Oromiyaa irraa hojii gaggeessaa waldaa diyaaspooraa Oromiyaati. Hayyee ulfaadhaa mee gara kallattiidhumaan gara gahee hawaasni sivilii kun filannoo keessatti baatan irratti darbuun dura filannoo bara 2013 gaggeessuudhaaf haalonni mijatoo jiran kanneen akkamitti ilaaltumee akka hawaasa siviiliitti isinirraa jalqabu obbo Abdaa? Galatooma. Filannoo bara 2013 fi akka biyya keenyaatti haalonni mijataa ta'an jiru. Kana keessaa labsiin garaagaraa fooyya'uun isaa akka haala mijataatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf labsii hawaasa siviiliidha. Isa kana dura ture jijjiirama kana keessa kan fooyya'e. Inni kana dura dhaabbileen siviiliidha akka barbaadanitti hojii isaanii hojjechuu akka hin dandeenye hudhaadhaan garaagaraa qaba ture. Inni bara dabre fooyya'e dhaabbanni siviilii ejensiidhaan jechuudha. Kuni dhaabbileen siviiliidhaa kunniin hojii kamiiyyuu bilisa ta'anii akka hojjetan kallattii kaa'aa waan ta'eef filannoo bara kanaatiif akka carraatti wantoota jiran keessaa kun isa tokko. Kan biraa baroota dheeraadhaaf rakkoolee siyaasa biyya keenyaa turan jiru. Inni kun hawaasni keenyas dammaqee jijjiirama kana fudhatee of qopheessee socho'uun isaa filannoo bara kana hawwataa gochuu danda'a. Akka carraattis ilaaluu dandeenya. Mee obbo Xilaahun illee isin akkuma beektan seerri hawaasa sivilii kun fooyya'uun isaa ni yaadatama. Seerri fooyya'e kun filannoo bara kanaa akka taajjabdanis ta'uu danda'a filattootaa fi barumsa kennuuf illee haalli mijataan inni uume maal fakkaata? Biyya keessa sochootanii akka hojjettan haala mijaa yeroo ammaa uumame akkamitti ilaaltan? Dhugaadha. Obboleessi koo Abdaan waa baay'ee kaasee filannoowwan darban lamaan irratti oguu ilaallu civil societiin dhimma kanarratti hirmaachuu hin danda'u ture. Seerri clearly hin dhoorga ture. Amma immoo jijjiiramni bara lamaan sadan darbe keessatti dhufee tokkoffaa wanti bu'aan inni guddaan inni buuse seerri kun akka jijjiiramu taasiseera. Seerri kun immoo clearly civil societiin waa'ee dhimma dimokiraasii irratti waa'ee dhimma filannoo irratti akka sirriitti hirmaachuu danda'u. Dhoorkaa kamiyyuu osoo hin kaayin akka sirriitti hirmaachuu dandeenyu karaa eejensiitiinis karaa immoo boordii filannootiinis tattaaffiinis fedhiinis sappoortiin adda addaa nuuf godhamaa jira. Kanaaf nus immoo humna qabnuun carraa nu banamiin immoo hojjechuudhaaf humna keenya sirriitti walitti qabannee itti seenuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Mee obbo Abdaa mee seerri dura seerri hawaasa sivilii kun jechuudha. Akkasitti keessayyuu gara sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti mirga namummaa irrattis akkasumas yeroo filannoo kanneen irratti akka hawaasni sivilii harka dheereffatanii hojjechuu akka hin dandeenye hudha akka ta'edha kan kaasaa turtani. Maaliif isinitti fakkaatame akkaataa saniin ta'uun isaa? Tokko jijjiirama barbaaduu dhabuurraas ta'uu danda'a.
akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Seerri inni dabre 621 suni dhaabbileen siiviksiidha keessattuu mirga namoomaa irratti hojjetan dimokiraasii fi mirga irratti hojjetan fandii biyya keessaa malee biyya alaa fudhachuu hin danda'an. Akkamitti kaa'ee 10-90 jedhee reeshoodhaan kaa'a. Parsantii 90 biyya keessaa fandii argatuu qabda. Mirga irratti dalaguudhaaf, dimokiraasii irratti dalaguudhaaf. Parsantii 10 qofa alarraa argatuu qabda. Kana jechuun dhaabbileen idil addunyaa deeggarsa garaagaraa godhan irraa deeggarsa akka hin arganne hudhaa ta'a. Inni biraa hawaasa keenya bira dhaabbilee siivikii akkanaa kana fandi gochuu irratti deeggaruu irratti hanqinni jira. Kanaaf parsantii 90 biyya keessaa mallaqa walitti qabdee dhimmoota kanneen irratti hojjetu irratti hudhaa guddaa qaba ture. Inni ammaa dhimmoota kanneen banee jira. Seerri 621 inni kana duraa suni fakkeenyaaf yeroo piroojeektii piroopoozaalii tokko qopheessitee dhaabbata tokkoof geessitu jecha mirga jedhu keessatti yoo kan argamu ta'e kompiliitilii sirraa kufa ta'a. Akka dhaabbata siivikii tokkotti guutumatti hawaasa kee uumama mirgaatu barsiisuu irratti rakkoo qaba ture. Inni amma isa kanneen hunda fooyyessee dhaabbileen siivilii biyya kana jiran hundi irratti mari'atamee marsaa hedduun ilaalameeti kan fooyya'e waan ta'eef qabxiilee kanneen irratti sirriitti banaadha. Isuma amma argaa jirru kana jechuudha. Ejensiin federaalaa dhaabbilee siivikiidha. Marii hedduu taasisan jira hanga ammaa. Inni kun kana duraan turre. Dhaabbileen idil addunyaas deeggarsa godhuu dhimma kanneen irratti dhaabbileen biyya keessaa filannoo irratti hirmaatuu fi barsiisuu danda'anis socho'aa jiru jechuudha. Kanaaf labsii 621 isa jijjiiramee fi 1113 kan ammaa kana jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Kana qofaa miti kaawunsiliin amma ijaarames dhimmoota kanneen sirriitti deeggara. Civic Society of danda'ee akka deemu kan godhe waan ta'eef jijjiirama guddaadha kun. Okay, mee obbo Xilahuun wanti asirratti dabaltan jira keessaayyuu bajeta irratti sodaan jiru maalidha? Bajeta kana keessaayyuu madda galii isaanii biyya alaarraa yoo godhatan yookaan dhaabbilee fedha siyaasaa qaban irraa yoo godhatanii fedha biraatiif itti fayyadamuu danda'u. Wanta jedhu sodaa akkasiitu ture waan ta'eef kuni sodaan kuni maalirraa kan madde ta'a? Duraan osoo seerri haaraan bahe sun yookiin seerri jijjiirame sun osoo hin bahin dura hojjechaa turre civic societies qabna turre. Yoo yaadattu ta'e filannoo 2005 yookiin 97 san irratti barsiisuudhaanis taajjabuudhaanis hirmaachaa turre akka dhaabaatti jechaadha. Not only sana osoo hin ta'in uummanni yeroo sana haala kamiitiin dammaqee mirga isaatiif haala kamiitiin akka socho'uu danda'u sirriitti baratee ture uummanni. Uummanni dammaquun immoo aangoo mootummaa yeroo sana tureetiif baay'ee sodaa guddaa uumee ture. Kanaafuu uummanni clearly akka hin barannee fedhii qaba ka jedhudhaan yaanni maafiin uummanni dammaqee mirga isaa gaafata, mirga isaa beeka. Waan silaa tarii dhufuu danda'ullee sirriitti waan hubatuuf uummata dammaqisan duubatti deebisuuf karoorfatee hojjetamaa turuusaa clearly ni yaadadha. Haala sanaatiin immoo waajjiraaleen baay'eenis dhaabbileen civic society hedduun cufamanii turan. Sodaan sun immoo maalirraa maddaa kan jedhu jaalala yookiin fedhii aangoo yeroo dheeraadhaaf fudhatanii itti fuudhaaf kan jedhudha. Maafiin uummanni barate waa hedduu kaasa mirga isaa gaafata. Mirga isaa gaafannaan immoo aangoodhaafis mootummaa yeroo sana jiruutiifis waa'ee dhiibbaa guddaa uumaa waan turaniif sun rakkoo seera sana jijjiiruudhaaf akka inputitti ka'eedhaan jedhee yaadama.
Mee obbo Abdaa wanti dabalatan jira asirratti keessaayyuu bajeta qaban kanaan wal qabatee sodaan jiru yaa'u dhaabbileen biyya alaa fedha garaagaraatii fi karaa maallaqa saniitiin fedha isaanii dhaabbilee hawaasa siviilii kanarratti fe'uu danda'uudha sodaan jiruna. Hamma mee dhaabbileen hawaasa siviilii biyya kana keessa jiran kunniin wanta kanarraa hammam fagoodha mee akkamitti xiinxaltu isin? Wanti kun dhugaadha. Filannoo 1997 irratti akka fakkeenyaa kaasuu dandeenya. Filannoo 1997 irratti akkuma jalqaba sii kaase deeggarsa hedduu dhaabbileen hawaasa biyya kanaa kan argatan deeggartoota idila addunyaarraayi, dhaabbilee idila addunyaarraayi. Inni barnoota irrattis, bishaan irrattis deeggarus, inni mirga irrattis deeggarus hundumti isaa baay'inaan jechuu dandeenya parsantiin guddaan alarraayi kan argamu deeggarsi kuni. Carraa kanatti fayyadamanii dhaabbileen siivikii hawaasaa filannoo bara 1997 irratti mallaqa gara biyya alaatii argatan dhimma siyaasaatiif kan ittiin ba'an hedduudha. Seerri yookaan labsiin 621 akka dhufuufis akka cimuufis sababa kan ta'e tokko ka'umsiisa san ture. Dhaabbilee siyaasaa hedduutu biyya kana sosso'a. Hedduun isaanii deeggarsa kan argataa turan karaa harka jalaatiin dhaabbilee hawaasaa kanneen irraayi. Dhaabbileen hawaasaas itti gaafatamummaa isaanii silaa gara seeraan hawaasa barsiisuu qaban, nama filannoo akkamitti akka filatu deeggaruu qaban, hojii misoomaatiin hojjechuu danda'an dhiisanii informaal gara ta'een hojii siyaasaa keessa kan seenan hedduudha. Seerri yeroo sanis 621 dhaabbilee hawaasaa kanneen gadi qabuudhaaf jecha seera haaraa baase. Seerri sun ammoo cunqursaa hamaa ture. Seerri amma haaraa ba'e dhimmoota saniin irra deebi'ee ilaaleeti. Kanaaf wanti akka barsanii 1997 ammas akka hin deebiine ejensiin federaalaa dhaabbilee hawaasummaa kun sirriitti ilaaluu qaba qabxii kanas. Gara filannoo boordiitiinis dhaabbileen akka taajjaban akka barsiisan beekumtiin kennamuuf ni jira. Isaan kunniin walitti hidhatanii dhaabbileen siyaasaaf dorgomu. Dhaabbileen hawaasummaa immoo ga'een isaanii maali? Hawaasa barsiisuu, taajjabuu, wanta mootummaa fi paartilee siyaasaa jidduu jiru ilaalanii kallattii kaa'uudha waan ta'eef deeggarsa biyya alaatii argamu kun dhiibuu danda'a dhaabbilee hawaasaa kana. Isa kanaaf ammoo seerri amma ba'e kun kallattii ka'a waan ta'eef kallattii saniin yoo hordofamee jedhe wantoonni bara 1997 hin uumaman jedheetiin yaada. Deeggarsi alaa argamu dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Baay'ee galatoomaadha. Mee gara obbo Xilaahunitti deebi'aati. Bara kana sadarkaa biyyattis sadarkaa naannoottis filannoon ni gaggeeffama. Filannoo kana gama taajjabuunis ta'uu danda'a. Filattoota gama barsiisuutiin gaheen hawaasa siviilii kun maal ta'uu qaba? Isinoo akkamitti qophaa'aa jirtu filannoo kana gama barsiisuutiinis tarii gama taajjabdoota leenjisuunis gama taajjabuunis qophiin keessa maal fakkaata? Dhugaadha. Akka siviil sosaayiitiitti maafiin uummanni amata 10 oliif yookiin filannoo darban lamaaniif wanti kun akka hin hojjetamne dorgamee tures uummannis awarenessii sana irraafachaa jira. Sodaanis jira. Maafiin waan akkasii hojjechuun mootummaadhaanis siyaasaanis namatti walitti nu buusa jechuudha. Uummanni sodaachaa jira. Amma akka siviil sosaayiitiitti nuti kireerri wanti hojjechuu qabnu uummata mirga isaa filannoon mirga nama ta'uudhaan argamne tokkodha. Kanaaf filannoo sana irratti hirmaachuun immoo eenyu maal godhee qaba? Gaheen keenya maal? Gaheen paartii dorgomtootaa maal? Gaheen immoo mootummaa yookiin paartii Ingiliz gochaa jiru gaheen isaa maal? Jabaasee uummanni adda baasee dhiibbaa gara kamiin raafuu uummanni filasisee fedhii isaatiin waan silaa naaf ta'a jedhamanii san akka ta'aniif
akka filatuuf gaheen keenya guddaan barsiisuudhaan gaafa adeemsi silaatiitti filannoo hundarra taajjabnee adeemsi kun maal fakkaata akka jedhu gabaasa baasuudhaan garkamiinuu miti siviil taanee haala jiru fasiliteet uummata awweer waan jiru immoo ilaallee gabaasa baasuudhaan nus akka waajjiraatti naannolee adda addaa barsiisuudhaaf namoota barumsa kana kennan filannee qopheessineerra amma silaatii maanooleen adda addaa jiranii saasfilanneerra kanaaf asirratti qophaa'aa jirra haala kamiitiin silaatii uummanni yeroo gabaabaa keessatti bakka silaatii karoorfanne haala kamiin hundatti dammaqsuu dandeenya uummata silaa barsiisuu dandeenya kan jedhu irratti haala jiruun qophaa'aa jirra. Isaanis qophoofnerra namoota taajjabbii sanarratti hirmaatan hundaan galmeessinee siyaasa kamirraayyuu bilisa isaanii qulqulleessinee itti gaafatamummaa fudhannee boordii filannootiif galchineerra. Kanaafuu isarraayis hayyama fudhachuuf nuuf hayyamee ture garuu immoo haala amma jiruutiin doonar argachuun baay'ee dhibaa waan ta'eef doonariinis baay'ee sochii guddaa taasisaa waan hin jirreef shakkii waan qabneef maybe konsertemii qabna konsertemii sanii wajjin hojjechuudhaaf waliin akka hojjennu isaaniitti karaa isaaniitiin hojjechuu akka dandeenyuuf gara isaatti dandeenyeera jechuudha. Tarii taajjabdoota kanneen ulaagaa akkamiitiin ittiin filattanii tarii yeroo tokko gama paartii biyya bulchuutti goruu danda'u tarii gara paartii mormitootatti goruu danda'u isaan kan ulaagaa kamiin ittiin filattu inni kun dhimma xiqqoo sensitiiv ta'e waan ta'eef. Dhugaadha. Maafiin tokkoffaa irra hedduun maamiloota keenya warra dhaaba keenya keessatti maamila ta'anii akka maamilaatti nu wajjin dhaaba kana hundeessanidha irra caalatti. Warreen kaan immoo naannoo irratti nuti naannoo aanaalee 45 keessatti hojjenna jenneeti kan karoorfanne naannoo irra deemnee namoota siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'anii dhuunfaadhaan paartii kamirrattuu hin hirmaanne sibii akkasii warra hin qabne uummatarraan gaggaafachuudhaan naannolee irra deemneetiin kan rikkiriitti. Hayyee gara obbo Abdaatti darbaa filannoo bara kana sadarkaa naannoottis sadarkaa biyyattis filatamu kana irratti qophii akkamii gochaa jirtu? Gama uummata barsiisuudhaanis filatoota jechuu kiyyaa gama taajjabdootas tarii yoo qopheessaa jiraatan ta'e isaan kanneen qopheessuudhaan qophii taasisaa jirtan maal fakkaata? Filannoo bara kana akkuma boordiin biyyaalessaa beeksisa garaagaraa dhaabbilee hawaasummaa kanaaf baaseen akka konsertiinitti iyyannee turre konsertiinii keenya keessa dhaabbilee hawaasaa garaagaraatu waldaan oromiyaa jira waldaan federeeshinii dubartoota oromiyaa dhaabbileen miti mootummaa biraas jiru walitti dhufnee gamtaadhaan diyaasporaas keessa jiru jechuudha. Iyyanni keenya karaa jala akka qophiitti wantoota isaan nurraa barbaadan qindeessinee dhaabbata kanaaf dhiyeessaa jirra. Deebii isaanirra dhaabbanne nuuf bilbilanii sartifaayisuu godhu jennee abdanna. Godinootaa fi bulchiinsa magaalaa aanaa filannoo jira irratti isa kanneen qixa sirnaatiin akkaataa maanuwaaliitiin ga'een keenya hawaasa barsiisuu hawaasa kan itti barsiistu heera mootummaa biyya kanaa 38 irra jiru umriin isaa ol ka'e 8 ol ta'e filannoo irratti hirmaatus filatus danda'a. Ga'een tokko dhaabbilee siyaasaa
siyaasaaf kan dhaabbilee hawaasummaa kanneen irratti hundoofne hawaasni bilisa bahee akka dhaaba siyaasaa sirrii itti amanuu akka barsiisudha. Akkamitti korojoo maarkaa kan jedhu kanneen hawaasa barsiisudha. Isa taajjabbii garaagaraa kan manuaalii garaagaraa qopheessee jira. Akka dhaabbataattis kan qopheessu filannoo idil addunyaa kan biyya keenyaa qofaa miti. Idil addunyaa biyya keenyattis biyya alaa keessattis. Kanaaf filannoo idil addunyaa ta'e adeemsa isaa paartiileen siyaasaa adeemsi mootummaan maal fakkaata dhaabbileen filannoo kanaaf deeggaran jiru. Kunniin hundi isaa akkamitti deemaa jiru tartiiba taajjabbiidhaa qaba. Isa kanneen irratti qophiin hanga ammaa godhaa jirru gaariidha. Akkuma boordiin biyyaalessaa beekumtii nu kenneen gara sochiitti kan seenu ta'a jechuudha. Haala filannoon kun itti gaggeeffamaa jiru uummannis mootummaanis paartiin biyya bulchuus dhaabbileen siyaasaa akkaataa kamiin hojjetan hubachuu qabu. Keessaayyuu amma yeroo ammaa kana biyyattiin ce'umsa keessa jirti. Ce'umsa kana keessatti iddoowwan adda addaatti rakkoon nageenyaa jira. Wantoonni adda addaa jiru waan ta'eef kontekstii kana filattoonnis mootummaanis paartiileen siyaasaas akkaataa kamiin hubataniiti gara filannoo kanatti seenuu qabanii. Filannoon kun kan nagaa haqa qabeessaa fi dimokiraataa akka ta'u jechuuti sanarraa ka'uu qabda. Tole ulfaadhaa. Filannoo yeroo jennu akkuma reef jedhe idil addunyaadha. Taphattoonni filannoo keessatti hirmaatan jiru. Paartiileen garaagaraa jiru. Warri filannoo adeemsisan jiru. Taajjabdoonni jiru. Uummatni bahee filatu ammoo jira. Kanaaf akkuma atuu kaaste biyyi keenya ce'umsa keessa jirti. Rakkoo siyaasaa hedduu hin kufti yeroo jedhametti dabartee dhaabbattee jirti. Filannoo kanarra dhaabbattee of duubas akka hin deebine wantoonni ilaalamuu qaban jiru. Akka mootummaatti mootummaarraa wanti eegamu maali? Dhaabbilee deeggartoota filannoodhaa kanneen bilisa gochuudha. Dhaabbilee deeggartoota filannoo yeroo jennu boordiin biyyaalessaa filannoo jira, humni waraanaa jira, poolisiin jira, dhaabbileen garaagaraa kunneen jiru. Dhaabbileen kunneen bilisa ta'anii yoo jedhani filannichi bilisa ta'a jechuudha adeemsa filannooti. Hawaasarraa maaltu eegamaadha? Hawaasni dammaqee paartiin kamiyyuu poolisii mataa isaa qaba. Paartiin kamiyyuu ajandaa mataa isaa qaba. Ajandaa isaan barsiisan hubatee erga jedhe ulaagaa filannoof isa barbaachisu guuttatee filannoo irratti hirmaatu akka hawaasaatti. Paartilee morkattoota irraallee wanti eegamu isuma kana. Qajeelfamatu jira. Akka paartiin morkataa tokkootti komisiyoo qabaate gara mootummaa dhiheessaa. Komiyoo qabaate gara qaamolee kana ilaalanii dhiheessaa. Ajandaa isaanii poolisii isaanii hawaasa barsiisaa karaa bilisa ta'een hundumti isaa qophaa'uu qaba. Filannoo yeroo jennu adeemsi isaa filannoo dura wantoonni ta'aman jira. Filannoo jira booda filannoo wanti ta'u jira. Rakkoodhaan filannoo dura yeroo filachuu danda'u yeroo filannoo booda uumaman jiraachuu danda'u. Isa kana keessatti paartiileen morkattootaa fi mootummaan mariidhaan irratti dhimmoota jiru irratti boordii biyyaalessaa wajjin adeemsa amma eegalame kana yoo kan itti deemamu hawaasni baheetanii hoggana jedha. Kanaaf akka dhaabbilee siivikii biyya kanaatti akka seera biyya kanaatti seera biyya jiruunis nuti isa kana barsiisuuf qophiidha. Dhaabbileen siivikii siyaasarraa amantiirraa tola ooltota. Kanaaf siyaasarraa bilisa erga ta'an ooltota erga ta'an dhaabbii jiru maaneja gochuu danda'u. Mootummaa fi paartilee siyaasaa jiru hawaasaa fi maal ilaaluu danda'u. Adeemsa filannoos taajjabanii kallattii kaa'uu danda'u. Walittis fiduu danda'u. Kanaaf
filannoon bara kanaa qaamoleen kunniin guutuu ta'anii kan deeman ta'e biyya keenya ishee kufti jedhamee ce'umsarra jiru kan milkeessee kallattii kaa'u danda'eetiin yaada. Haala ittiin filannoo baanaa ittiin adeemsifamuu jiru kana akkam keessayyuu biyyattiin ce'umsarra jirti. Rakkoolee iddoowwan adda addaatti mul'ataa jiran kanneen nutti fayyadaa. Kanaafuu wanta kana akkaataa kamiin hubatan kanaafuu namni haala kamiin gara filannoo kanatti deemuu qaba. Sirriidha. Haalli amma jiru baay'ee beekama. Garuu filannoo gaggeessuudhaafis dursa wanti barbaachisu nageenya. Nageenyi yoo jiraate uummannis ba'ee filachuu danda'a. Nus akka immoo dhaaba hawaasaatti baanee barsiisuu dandeenya. Paartiileen morkattootaas sirriitti uummata isaanii wal qunnamanii sirriitti karoora yookiin haala ittiin biyya bulchan uummata isaaniitti ibsachuu ni danda'u. Kanaafuu hundi keenya akka uummata biyya kanaatitti nageenya biyya kanaatiif hunduu gahee isaa bahuu qaba jechaadha. Yoo nageenyi jiraatetti haalli amma karaa seeraatiin seerri bahee baay'ee gaariidha, paartisipeetariidha. Haalli ammas filannoo boordii biyyoolessaarraa sappoortii gochaa jiran gaariidha. Uummannis immoo kana beekuu qaba. Maafiin biyyattiin ce'umsarra jirti. Ce'umsa kana immoo raggaasisuudhaaf nageenyatti dhufuudhaaf maayinni mootummaa filatamiin akka bullu yookiin akka biyyattiin bultu taasisuudhaaf hundi keenya gahee keenya bahuu qaba. Gahee jechuun steekholdarii baay'eetu jira. Kan keessattuu hundumtuu gahee isaa beekee yoo gahee isaa seera kabajee hundi bahee nageenyi koo ofirraa madda. Hundi keenya nageenya yoo eegne nageenya gara biraatti samiirraa gadi hin geenye. Hundi keenya nageenya keenya yoo eegne biyyattiin nagaa ta'uu dandeessi. Filannoon kunis nagaa bilisa fi kan uummanni itti amane ta'ee gaggeeffamuu hin danda'a. Kanaafuu uummanni kanarratti dammaqee hundi keenya gahee keenya immoo beeknee gara mootummaatiinis gara paartiilee morkattootaatiinis uummanni immoo gahee guddaa qaba. Waan isaa maddu immoo beeknaaf immoo kanaaf immoo akka isinoo akka hawaasa siviiliitti maal godhaa jirtu keessayyuu amma akkuma kaasaa jiran kanatti waantonni filannoo dura wanti tokko jira guyyaa filannoo booda sanii isin dura kaasaa turtanii yoo nagaa ta'e nagaan gaggeeffamuu danda'a magaalas kanneen yoo nageenya jiraate waan ta'eef isin filattoota irratti nageenyi gama manni nagaan garaadhe akka isin gochuudhaaf wanti isin gochaa jirtan tarii gama qophii akkasiitiin haala gama isin haalaan. Nageenyi murteessaadha. Nageenyi jiraatu malee eegaluu hin danda'u. Kan daldalus inni qotus baratus hundi isaa nageenya yoo jiraate paartileen siyaasaa morkattootaas mootummaa ta'uudhaaf nageenyi murteessaadha. Filannootti seenuudhaaf isa kanarratti akka dhaabbata osoo hin ta'in keenya qofa osoo konsertii keessa jirrus dhimma filannoo qofaan osoo waliin qabsiifne san duras hojjetamaa ture. Konsertiiviin nuti keessa turre yuunivarsiitii Jijjigaa wajjin, yuunivarsiitii Walloo wajjin, naannoo Oromiyaa keessattis, naannoo Oromiyaatiin alattis hojii nageenyaa hojjetaa ture. Naannoo wal dhabbeen itti jirutti akkamitti hawaasni kun waliin deemuu danda'a, nageenya biyya kanaa akkamitti fiduun danda'ama akka jiru qorannoo gara garaarraa kan hojjetamaa ture.
Walloo Yuunivarsiitii irraa ka'ee Affaar ni jira, naannoon Amaaraa ni jira, deemee gara gadiitiin Oromiyaan jira. Isa kanneen irratti waldhabdeen kunneen akkamitti hiikamuu danda'a jedhu gara dhaabbilee hawaasummaa nuti keessa jiruun qoratamee yuunivarsiitii irratti qorannoon dhihaatee kallattii furmaataa kaa'amee hawaasni wajjin jiraachuu akka danda'u hojjetamaa ture. Naannoo Jijjigaattis yuunivarsiitii Jijjigaa wajjin ta'ee kan hojjetamaa ture. Naannoo Sumaaleetii fi Oromiyaa gidduu naannoo daangaa irratti hawaasni keenya buqqa'ee ture. Isaan kunniin akka dhaabbilee hawaasaatti yeroo kamuu hojjetamuu qabu. Dhimmoonni nageenyaa kun yeroo filannoo immoo daran hojjetamuu qabaa jechuudha. Daran hojjetamuu qaba yoo jennu akka jalqabbitti wantoonni eegalaa jirru jira. Eejansii federaalaa dhaabbilee hawaasaa hojjetaane gama mootummaatiinis ministeera nageenyaa hojjetaane wantoonni eegalamaa jiran jiru. Kanneen irratti bu'uura godhatamee gama konserteemii keenyaatiin dhaabbileen hunduu achi keessa kan jiran hedduudha waan ta'eef ga'ee isaanii adda qoqqoodatanii nageenya barsiisuun dirqama dhaabbilee hawaasa hundaati. Mana barnootaa ni ijaarta, bishaan ni baasta, manni barnootaas bishaanis pirojektoonni hunduu kan jiraachuu danda'an nageenyi kun yoo jiraate. Yeroo filannoo kana ammoo wantoonni akkanaa kun uumamuu danda'an waan ta'eef biyyis ce'umsarra jirti waan ta'eef akka dhaabbata civic society tokkotti wantoota alaataa jabdurraa kan uummata bira jirus kan paartii morkataa bira jirus kan mootummaa bira jirus taa'anii akka mari'atan wantoonni ati akka rekomendeeshinitti dhiyeessitu jira. Isa kanneeniif ammoo irrattis karoora baasaa jirra. Caalatti yeroo hanga filannoon hafee kanaa fi filannoo boodas kan irratti hojjennu ta'a. Amma dulli na filadhallee jalqabamaa jira waan ta'eef keessayyuu paartileen siyaasaa maaliif irratti xiyyeeffatuu qabu? Keessayyuu amma yeroon miidiyaa irratti baaniiti maammataa fi sagantaa isaanii dhiyeeffatan jira. Alatti illee akkasumatti kan uummata barsiisan jira. Paartileen siyaasaa kunneen wantoota akkamii irratti xiyyeeffatanii itti deemuu qaban? Amma paartileen tokko waadaa ni galu. Waadaan keessatti waggaa shan keessatti wanta hojiirra ooluu ta'uu dhiisuu ni danda'a, ta'uus ni danda'a. Kanaaf paartileen kunneen wantoota akkamii irratti xiyyeeffatanii muuxannoo biyyaa ilaalaa jiru waan ta'eef wanti jechuu dandeetta maal godhama? Qofa wanti filannoowwan darban jiraas wanti ammas ta'uu inni mala jennee shakkiin maayinii akka dorgomatti wanti jiru wal kabajuun jiraachuu qaba. Wanti duraan eksperiyansii ilaalaa turre wal xureessuudha. Namni akka gabeebitti sagantaa isaatti hojjete sadarrammoo waan wayyuu uummata kana irra caalatti wanta fayyadamnatu qaba. Kana kanaa jechuudhaan malee wal arrabsuu, wal qooduu, uummata walirratti kakaasuu clearly dhorkamuu qaba. Boordiin filannoos attentive jechuu qaba. Wanti immoo ilaalaa jirrus ni jira. Maafii guyyoota darban keessatti maqaa walirreessuu, walirratti duuluu, akkasii irratti involve gochaa jira. Sagantaan isaan qaba. Sagantaan isaan uummataaf malu yoo ta'e sagantaa isaanii haala uummataa galuufi plus yeroo kam keessatti yeroo isaan filatamanii dhufanitti iskeejuulii isaaniitti dabalanii haala kamiitiin hojjechuudha. Ambisheesii hedduu ilaalaa ture. Kanaafuu wanta hin taane piroomiisii hin taane ummataaf galanii hin barbaachise jedhee yaaduu garuu immoo filamuudhaaf kan murtaa'e. Kanaafuu wanta silaa isaaf filchiisuu danda'u uummanni itti amanee isaa dursa kennuu akka danda'uufitti immoo freely hojjechuu qaba yaada. Baafiin kan immoo
taphni dirreen taphaa sun yoo dhiphattee dirreen taphaa bal'achuu fi mirga nama kaanii yookiin mirga namaa osoo hin dhiibiin dirree bal'isanii sirriitti yoo irratti hirmaatan nageenyi biyyattiidhaafis jijjiiramni feenus biyya kanaaf dhufuu ni danda'a. Bu'aa addaa keessayyuu dambiin paartiilee siyaasaa jira. Akkuma amma obbo Xilaa'uun jedhaa jiran illee haasaa jibbaa yeroo filannoo kanatti dabarsuun ni dhowwaadha. Kun garuu mee muuxannoodhuma kanaan dura kan biyya alaallee ta'uu danda'a kan biyya keenyaallee ta'uu danda'a isa kanarraa of qusataniiti paartiileen keenya sagantaa isaanii irratti xiyyeeffatanii akka xiyyeeffatan keessaayyuu yeroo miidiyaadhaan darbus yeroo alatti illee ta'u kun maal ta'uu qaba keessaayyuu isin hawaasa siviiliitii taajjabuudhaaf wanti isin gootanii adeemsa jiru ilaaluudha. Kanaafuu maal fa'aarratti xiyyeeffatu qabu keessaayyuu wanta amma akka obbo Xilaa'uun kaasaa ta'u haasaa jibbiinsaa kanarraa akka balleessu kanarraa fagaatanii wanta qabatamaa ta'e irratti xiyyeeffatanii uummata bira ga'uu irratti tarimee yaadni keessan akka dhaabbata hawaasa siviilii tokkotti yaadni keessan. Qabxii kanarratti filannoo yeroo jennu akkuma kan biyya keessaas kan biyya alaas mootummaa jiru walitti fidee isa fooyya'aa gochuuf biyya kee dimokiraatessuuf hojjetta. Siyaasni biyya keenya seenaan hanga ammaa jiru kan filannoos dabalatee akkam ture yoo kan jennu ta'e siyaasa jibbiinsaati hedduu kan of keessaa qabu. Siyaasa maqaa wal balleessuu wal hadheessuuti. Siyaasni garuu akkasii miti. Ati obbo Haayiluun paartii siyaasaa qabda yoo ta'e ajandaa qabdaa jechuudha. Ajandaa paartii siyaasaa biraa ittiin hojjetaa jiru fooyyessitee hawaasaaf dhiyeessitee karaa namni itti amanuu danda'uun ittiin morkitee filannoo irratti hirmaattee injifatta. Uummanni si filataa waan fooyyee yookaan amansiisaa akka yookaan uummanni si filataa jechuudha. Inni baatan immoo isa kanaan ala. Ati akkasii inni keessatti barnoota darbaniitii fi baranaa adda ta'uu danda'a. Seenaa biyya keenya siyaasa keessatti adda ta'aa jira. Maaf wantootni dalagaman hundi isaanii battalumatti ba'uu hin danda'a. Amma miidiyaan jira. Sooshaal miidiyaan jira. Kaka'umsi hawaasaa daran cimee bakka kanatti waan hin taane hawaasaaf waadaa galta walitti kuftaa jechuudha. Waan hin taane hawaasa keetiif hawaasa dura dhaabbattee batte taanaan hawaasni si gamaggamaa jira. Paartiin siyaasaa tokko jibbiinsa paartii siyaasaa biraarratti hirmaanuuf ta'e kan taa'ee madaalaa taa'aa jiru hawaasa hin dandeessu. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa hundi isaanii iftoominaan dirree siyaasaa bal'isanii sagantaa isaanii hawaasa barsiisu barnoota irratti kana godhaa biyya kana akkatti jijjiiraa hawaasni kan taa'ee dhaggeeffatu isa kan afaaniin haasoftu osoo hin taane kan qabatamaan hawaasni ilaala. Achi keessattis jibbiinsa ati qabdullee keessatti hawaasni. Kanaaf dirree siyaasaa yeroo bal'atee jedhetti dhaabbileen hawaasaa iftoominaan mariidhaan akka tokkotti akka diinaatti wallaaloo isaa jechuun jijjiiramaa jiru. Amma morkattoota ta'e kana dura mormitoota jedhamaa ture. Lukaat kunniin jijjiiramaa jira. Kanneen kan jijjiiramaa deemu adeemsa addunyaa laalteeti. Paartii X fi paartii Y wajji dorgoman taanaan isaan lamaan diinaa miti jechuudha. Abbaan injifate biyya kana fuudhee deemuuf abbaan injifate hawaasa kana fuudhee deemuuf isaan lamaan obbolaadha. Kanaaf isa kanarratti hundaa'anii jibbiinsa keessaa ba'anii jechoota isaanii keessaa ba'anii sagantaa isaanii qofaan hawaasa dura dhaabbatanii yoo jedhani dhaloota amma jiruufis filannoo itti aanuufis kanarraa qofaa miti fakkeenya ta'uu danda'u. Biyya kana ceesisuu keessattis dhaabbileen barana dorgomuu danda'an seenaa dalaguu jechuudha.
Kanaaf isa kanarratti mootummaanis akka irratti paartileen morkattootaas qooda fudhattoonni hundi isaanii gara bal'inaan rakkoo biyya keenyaas laalaniiti wal danda'anii siyaasa qofaan ilaalcha siyaasaa isaan qabaniin sagantaa isaanii qofaan yookaan wal dorgoman ta'e seenaa dalaguun ni danda'ama jedheetiin yaada. Ga'ee isaanii kan bahan yoo ta'e filannichis filannoo nagaa bilisaa fi walabaa ta'uu danda'a. Hayyee abbootii wanti dabalatan jiramu? Hayyee mee keessaayyuu filattoonni yeroo filannoo kanatti wanti gochuu qabanii fi wanti gochuu hin qabne wanti jedhaman jiru laata? Dhugaadha. Maayinni filannoon kan dhuunfaati beektaa. Filannoon situ filata. Waan sii ga'u, waan sii gale silaa wanta ati hawwitu bakka silaa gahuu qabdu nageessaa jettee wanta itti abdattee wanta itti amante san filatta. Kanaafuu dhiibbaan gara kamiinuu uummata irratti hin qabu jedhee yaada akka siyaasotaayitti. Plus dimokiraasii biyya kana keessatti dagaagsuudhaaf jalqabaa jirra. Maafiin yeroo dheeraadhaaf dhimma kana irratti eenyu du'atu kan hirmaanne dhorkamaa ture. Ammaan kana immoo kun hayyamee uummannis paartileen adda addaas miidiyaanis gara kamiinuu uummata namni barsiisuu danda'u akka barsiisuu danda'u mootummaan fayyamee jira. Kanaaf uummanni baratee waan silaa isaa ta'uu baree ofiisaatii dhiibbaa kamiinuu bilisa ta'ee yoo filate dimokiraasii exercise gochaa jira jechuudha. Yookiin dhiibbaa yookiin immoo sana godhi irraa bilisa ta'ee waan atu beekaa waan naa ta'u filachuu danda'a. Filannoo hawwiin keenya sanuma akkas ta'e immoo yoo akkas ta'e malas dimokiraasiyaa filannoonni wanta calaqqee dimokiraasii keessaa isa tokko filattoonni akkaataa kamiin akkaataa kamiin dammaqinaan baanii filannoo harka isaan maal jiru baay'inaan filachuu kaardii fudhachuu isaanii kan qabaachuu isaanii kan jalqabate wanti jettan yoo jira. Inni ifa ta'e heera mootummaa ifa ta'e taa'ee jira kanaatiin taa'ee jira 38 keeyyata xiqqaa tokko irratti namni kamiyyuu saalaan amantiidhaan lagaan siyaasa qabu osoo dhiibbaan irratti hin godhamne umrii isaa waggaa 18 fi filannoo irratti bilisaan hirmaatu bilisaan qabu. Kanaaf filattoonni isaan laaluu qaban wantoonni isaan laaluu qaban qabxiin ijoon tokko filachuudhaaf wantoota filachuudhaaf isa barbaachisan ulaagaa filannoo boordiitiin akka guuttatan mirkaneeffatu. Erga kana mirkaneeffatan paartii siyaasaa itti amananii jedhan sagantaa akka biyyoolessaatti qabamee isaan barsiisa hordofuun warroota filatanirraa eegama. Ati ji'oota hafan kana guutuu isaa sagantaa tokko iyyuu osoo hin hordofin ganama gaafsanii deemtee filatta taanaan dhiibamtee filattee jechuudha. Yookaan ammoo hayluma waan jaalattuuf filatte jechuudha waan hayluun qabate hin beeynaati. Maal barbaachise tokko jedhee namni ammarraa sagantaa paartiileen morkattootaa dhiyeessan kana hordofuu qaba. Qotee bulaan sirriitti hordofuu qaba. Barataan sirriitti hordofuu qaba. Hundi isaatu ga'ee isaatiin hordofuu qaba. Maaf ani bishaan kana yoo kan filadhu yookaan ammoo waan tokko kan filadhu ta'e waan itti amane san filadha waan na fayyada nan dhukkubsu yoo dhuge waan jedhu kana filadhaa jechuudha. Kanaaf inni dura warroonni filatan maal gochuu qabu sagantaa kana sirriitti hordofuu qabu. Sagantaa paartiin morkattootaa sagantaa paartileen siyaasaa hundi dhiyeessan taa'anii ilaaluu qabu hordofuu qabu. Itti aansanii ammoo filannoodhaaf of qopheessuu qabu. Filannoo kana bilisa ta'anii filatuu qabu. Waan xilaahuun deemee X irratti gurraachesseef an deemee gurraachessuu hin qabu. Ofitti amanuu qabaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Filannoo booda namni si hoogganu nama ati filatte sanii jechuudha.
wantoota filannoo booda dhufaniif itti gaafatamummaa kan kaa'aa jiru harka keetiin kaa'aa jirtaa jechuudha. Kanaaf sagantaa kanneen hordoftee adeemsa kanneen hordoftee isa anaafis biyyaafis filannoo kan filtu maaliif? Waan biyya kana keessa deemu hundarratti namni na dursu namni na hoogganu ni jira namni kallattii naa kaahu ni jira kan jetteeti. Kanaaf dinagdee dhuunfaa keetirraa ka'aa jechuudha. Jiruu dhuunfaa keetirraa kan hawaasummaa fi kan biyyaa ta'aa jechuudha. Kana kan murteessaa jiru tokko nama korojoo kaa'uu deemuuti. Kanaaf sagantaa kana bartee iftoomiyaan of dandeessee deemuun namoota filannoo bara kanaa irratti hin hirmaatan jedhamu hundarraa eeggamaa jechuudha. Kanaaf filannoo biyya keenyaa keessatti wanti baratame jira. Boru filannoodhaa gaafa jedhan galgala hiriira qabattee ganama dhaqxee kaa'u sagantaa isaanii tokko kan irraa hin beekne jira. Hundi isaanii sagantaa diqqaadha hanga dheeraatti dhiyeeffatu. Isa kana hordofuun murteessaa kan sagantaa kanneen hordofanii filannoodhaaf qopheessan bilisaan filatte taanes boris waan dhufuuf itti gaafatamummaa fudhataa jirta jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhataa bifa saniif qopheessite kanaaf boru gaaffii ati qabdu diqqaataa deemaa jechuudha. Ofii kee diqqaataa deema ofii kee kennite sagalee kee kennite waan ta'eef kanaaf hordofuu fi hordofin isaan bilisaan xallanii xiinxallanii paartii siyaasaa filatu filattoota akka jalqabaatti wantoota eeggaman. Ijoolleen keessanarraan jaboo akka ta'an